TikTokii quuftuu fudhate. Akkamitti? Duriin TikTokichaa kan keeruuti. Achumaan itti deebi'e amma ammoo. Maka durii TikTok ana kaleessee maan turrean? TikTokii nama harkaan fuudhiraa. TikTokii nama kaleessan dubbataa ture laa kana kaleessa miti guyyaa sadiin dura. TikTokii wayii namni wayii natti matti gurgurate waan sinnaa kootiin. Deeffatte erga intalli maqaatti deeffattee maal jettee imeelitti galfattee paaswordii jiratte koodii duriitiin deeffatte. Namni jalqaba gaafa banu koodii durii of harkaa qabaannaan yoomii leena dhibba galta wallaahi hin deeffata. Waan sin dhibu akka itti deeffatu garuu wallaahi waalam. An harkaa yoo deebi'ennaan nan beeka. Inni tilaalee deeffataan jiru keeruddiin hin bilookite ijoolleen garuu durii waliin haasa'u. Fikranyaallee turan keeruuni fi mucichaani laayivii seeni jedhin silaatee waluma qabdu. Seeneen naan irraa baasan maa laayivii irra oole bar jedha dhufan. Inni irraa baase yoo. Ishee taajaa maalidha jirtu reesin immoo. Yoonni itti laayivii seene tiktokichaan jala dhufanii keessaa darbatu. Jarri keessa jiru sila. Keessa jirti isiinis. Maayisii waan bakki jirateerti garuu keeru baasuu hin dandeessu malee. Laala dhaggeeffadhaa wata kooseetti hima. Waliigalchaati bakka araarsaa akkas taanaan waliigalchaa araarsaa dubbii walirraa fixaa wal farramsiisaa kakachiisaati malee wallaahi namni tiktookii bani gaafa jalqabaa abbaa tiktookiiti. Naamana mubee kan saati tiktooki eenyu jedhee tiktookiiti. Mube dubbii badee ka'e maal badee ka'e beektaa dubbiin kun silaa jaarsummaa Marqosiin galchi wayye jaarsummaa dubbannee silaa dubbii kana hin xumurraa beektaa maal badee beektaa mucayyoo nama gastii maakii irratti kuuftuun maal jettee ani gurbaadhuma keeruu jedhamu kana miidiyaa irratti hin beeka malee hariiroo illee waliin hin qabu mucuma keeruu jedhamu kana hin beekuu jette kun immoo isitti dubbii balleessee ka'e. Jarri jaalallee walii turanii keeruutu kenneef. Fikiranyaa turan. Hin beekna yeroo jarri fikiranyaa. Keeruuti malee kooti walii dara qabaataa akkamitti walii dara malee kanaa dhabaa. Marqosiin galchisiin jaabitee Amma kenniifi ina bakkartee nutti bikamaa hojaalallee waan nama goone qabaa bibii koo. Mubee asirrattis mubee keeru wanna tokko. Lakkoofsa bareessitu malee naan kennu mubee yeroo nan gajalaree bilookiidhaaf eenyu malee naan baasu. Kolola. Asitti waan himaa. Akka namni muudiidha isin hin jenneef asirrattis keeruu wanta hin jedhu waan ragaa jechuun wal jaallachuu keessan irratti jettee osoo hin taane waan ragaa qabaatte nama agarsiisi wal jala jantaniittu yoo ta'e si fayyada waan ta'eef kuni. Sagalee guutuu hin jirtu. Namichi ragaa mana deemu yeroo hattuu sanaan itti nu godhan baate. Useen jarii. Akkuma nurraa dhaabadda daraaseera. Qo'al tokko mubee hin barbaachisa waan ta'eef namni si amanu kun siifi wanti kun si gargaara fakkeenyaaf hin jedhu. Wanta akka ragaatti wajjin haasofte yookaan jaallachuu kee janajjanuu keessa ta'e waan jaalalaa wajjin dubbatte yoo qabaatte laa uummataan inni dhugaan isa kana laa kun hojiidha akka namni si amanuuf jechuudha. Kanuma gaannan siin jedhu nan siin jedhu kanuma. maa tokko amma sababii si jaallatuuf hin seenne keeruu way jaalala siitiif. Koyyaa dhaggeeffadhaa dubbii sirreessina. Olaamee kana godha amma. Dubbiin dhumuu barbaaddu moo laammaa wanti dubbii balleessus dubbii tolchus warra komentii kana qaldiin seenaa warra komentii kana wallaahi warri komentii kun qaldiin seenaa yoo barbaadan hin baraachuu yoo barbaadan hin fayyisuu jala ka jira nu warra gastii kana caalaatti ijoollee dubbiin dhumuu barbaaddu moo takka xiqqoo hiisuu barbaaddu. Meani gaafiin yaada kee irraa fudhoo mubee yaada kee irraa sobsiisi. Koi meeshaa tokko akkaawuntii sun abbaa bira turullee hin beeku amma informationii tokko akka arginetti iyyaalatte yoo ta'e Mubaarak gaafa heereen akkaawuntiin shi'atame leevelii 41 galchan 40 galchan iyyaalatta. Ammallee kan mucayyoo kanaa duraan leevelii ishee 18 akkas ture jiran amma 26 seenee jira. So waan sana qoratanii bira geessanittu akkas jedhamaa jira screenshot godhanii ijoolleen kaa'anii jiru. Wanticha akka giiftii akka bifa giiftiidhaan kennameedha malee qarshiin sun si'a tokkotti bahuu hin danda'u. So sanallee bira gahaa jechuu barbaadeeti. Birrii keessaa malee namaadha. Birrii 5,000 keessaa fuudhee risiidiin itti ergee jettu bakka ittiin itti ergee himii jenneeniin keeruutu baafatee Birrii 5,000 Itoophiyaa moo? 500,000. Mana Kuma 5,000 keessaa Isitiin ati ergee jara waan kanatti seennu moo dubbiin nyaata moo deebi'ee maal wayya?
ergarisiitii tergee Waan mara nyaatu tokko malee qabu mataadha. Mubee. Eenyu sagalee si qaba? Namfichisiisne inni kan biraan immoo Mubaarak. Ishii. Ela inni kan biraan immoo kuni isteepii tokkoffaadha. Isteepii inni kan biraani jaruma kana iyyuu immoo fakkeenyaaf relationship isaanii maali? Walitti dhufeenyi isaanii maali? Wanni mari'atame wayii jira. Wanti kun tarii ajandaaf yookaan immoo waan beekaa godhaniif qabu kan jedhus ijoollee kana qorachuun murteessaadha. Maaliifi feemesa wal gochuu waan akkasii waan jedhulee dubbatamee ture waan ta'eefi nama hin amanna. Keeru. Akkasii dhufee basaati kuma dhibba galteetta. Kanaafi waan kana qoradhaa bira gaa akkasumatti keessa hin seenina. Tarii ijoolleen kun wal beekuu danda'u. Inni kan biraani nuti gowwaa miti. Mucayyoon kun gaafa gastirratti haasaa turte mana makiifaatti miirri ishee miira nama aareellee hin fakkaatu. Akkasumatti jira miti gaafa ijoolleen dheekkamaa turanii like koodiin irra galaa ture. There is a lot of information. So like callumattanii namatti faradu osoo hin taane waan kana qoradhaatii bira gaachuu barbaadeeti. Tarii wanti kun siistemaafis ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Okay. Ila informationii namaa kennuuni bareeda. Thank you. Galatoomi Dargos. Mubee namni hadda seeni hadda giiftii kuma Amma kana kana keeffadhaa qaba. Dubbiini tiktaakii irratti wanti namni jaarsummaa jibbuu fi abbaatu kennata. Dhageessanii abbaatu ebelu nama lakkaatee meenuu laalaa jedha. Amma mucaan tiktookiin harkaa butame jettee dubbatteetti miti. Dhageessanii tiktookiin harkaa butameetteetti. Nun nageenyi ayin argine gara kooti. Ammoo kaane keessa galle dubbittiin ol lallaaqamte kan lallaaqamtee dhattee gandatti galtee as durukutteetti durukutti hangara kootiin dubbicha natti kennanii kottaa kabajaa natti kennaa. Yoo natti kennan immoo callisuun filadhe gara kootiin dhibba. Wantichi nama sodaachisa. Tokkummaa. Dubbadhaan heeruma dhiibne akkammaa kana miti bakka hin qaba. Maal jette dubbicha keessa taati? An dubbii ani laayivii ati isa irra turame jedhamuuf waa'ee birrii kana quban qabu mana mataa kiyyaan haasaa ture. Xiqqoon wannan yaada isaa kenne waan walii galtee kee dura irratti hundaa'e jechuu barbaadeetani. Ammas immoo akkaawuntii kana waan ati jette keessatti nama jalqaba bareeffachuu danda'a. Gaafa sibiilee nagaltee waan boobii raadeffate yoo kaayee isaa isiidhaa kenne. Ilaa waa tokko kakadhee wanta sitti himu tokkummaa. Wallaahi summa wallaahi tiktookii ofii keeti kireet goote yoon taane tiktookiin kee amma gubi. Dhugaan sitti bakalala. Waan an jedheefi tiktookii ofii kooti an dubbadhu waadannu namarraa bite. Namarraa bite oggaa tokkoon booda keessaa na galmate. Jaarsummaa meeqa aslii mooyyuun jaarsummaa sana keeroon jira yeroo sana. Jaarsummaa meeqaan dubbatamee naa deebi'e akkaawunti jechuudha. Lafa kaa'een taa'aara amanuu didee kuma dhibba ilaalaa mee mobaayilii musammaa ilaati ilaalaa alii baatarra jira akkaawunticha. Alii Idris san kan yerootti yaalchaa ture. Jabaaddeen isaan kan koo guddifadhee isa dhiisee lafa kaa'ee itti si fayyadamu achumatti guyyaa guyyaatti ilaala barbaadan. Amma ndooma fooloo namni irraa kaafatee 92 moo utuu irraa kaafatee fixee immoo natti tolaayyuu nan gammada. Maaliif na jalaa deeffachuu reede. Booddee yeroon qoradhu tiktaakiin abbaa gaafa banuu dhageessanii abbaan gaafa banuu deeffachuu danda'a. Yoo dhuguma keeruun banee jiraate tokko jira. Lammaffaan immoo eessaan itti gallamma keessa iluu mee maal jetta eessaan itti gallamma galattiin keessa gallu. Yani mucayyoo akka jedhatti birrii maagiin dubbannaa mucaan kaantu baase moo maal naan jette na fakkaate qoftuun qaama leeviliin ol dabale naan jettan kana anamuma dhagaa leevilii isiillee duraan hin beeku hagam qabdi. 16. Okay, 16 meeqa ta'a Maarqos leenca meeqa? Leenca almost like 6 lions. Okay, leenca jaha jechuu kana anam marge. Keeyruuleen asumarra jira leenca inni kenne waa'ee hojii kenne jira. Akkuma Mubaarak jedhe moo information tokko isheen illee kennitetti Mubaarak. Akkamitti imeelii kana aginnoo imeelii kee qaba imeelii noo kan keeti akkamitti imeelii kanaan baruu dandee jettee gaafatte makiin jennaan maal jette imeelii sana yoo durumaan situ ittiin isan naa kennee jetteen. Mucaan kun moo? Yaa dubbanne mana makii sin Ana ammoo keessaan gaafadhee dhagahi maal jette? Achirratti mucaa bar Maarqos mucaa biraa jira ka birrii baasu kanaa miti. Siin galleet.
Yaa ilu waan siniin galee tokko jira. Nama mucaa kana malee mucaa biraattu ka birrii isii baasu ani dhiyoota na qabeeni meetu giiftii sii kenne nanuu leenca sii kenne. Jarri wal beeku kaa wal beeku amma bara sitti isin bari miskiinummaa keessa nyaatamaa jirtu malee wantichi waan shakke tokkotu jira. Tokkoffaa like cubbuu faraduun gaarii miti gaafa qoratame bira gahamuu danda'ama. Tarii ijoollee kana sareeni wajjin mucayyeen kun relationship qabdi maali kaayoon isaanii wal beeku ka jedhu bira gahuun murteessaadha. Mucaan inni namni biraan baasu suni mucaa isaa akkaawuntii kenneef sana ajine eessatti wal beeku. Isaan sadanoo mucayyoo kana ajine wal beeku akkamitti wal beeku jedhu dura qoratanii bira gahuun murteessaadha. Kun gaafadhe fireendii kiyyaa. Eegimee mukaeeru. Kawaayee mucaa kaanii geessa laali. Sin bareeddan talli sin bareeddi. Eegimee mubaaraka ka mucaa kaanii anasiin dura giiftii irra qabee meetu birriin tee jennaan. TikTok irraa kan iyyinu dhaga'ee dafee 123 immoo galchee rasiitii na ergan. Na erginaaniin bakka ani jalumaa deebi as kenna akkaawuntii illee jedhee seenneen dhiise jechuu barbaade. Mucaa biraattu keessa jira akkaawuntii. Mucaan kun maaliif walitti dhuftanii jennaan TikTokii kiyya yeroo baddu isan naa tolchaa isan naa deebisaa naan jettan waan sawwan nan gaafadheef laayiv marra na dhuftee namoonni hedduun giiftii exchange godhi naan jedhaa naan jennaaniin si nyaachuu edanii jedhee ani. Waan san qabee gaafadhee nan birriin sun deemtee 100 wayii galteef ammallee mucaan birrii baasu keessa jiru ka biraattu keessa jira mucaan isii wal beeku jechuu ka biraa jechuu TikTok makana keessa mucaa biraattu jira ka birrii baasu sun ammallee reefa akkasiin jettutti amma maakintu dubbannan birrii naa galchimoo maali rasiitii na ergimoo maal waan naan jetten birrii guutuu ergee asiin ammoo giiftitti zarazzaramte an beeku garuu waan innaaf galuu didee birrii haga galte giiftii haga keessa jirtu qaraa lafa kaa'anii jiran jechuu ni beekanii jechuu barbaade akkasitti addaan baasanii dubbii tana laalanii fidanii dhugaa addaan baasuun gaariidha namatti murteessuun dura jechuu barbaanne akkasitti laallee addaan baasuun gaariidha. Waa lamatti wal duuka deema waa lama sin ibsa. Wanta waa lama sin ibsu fakkeenyaaf iimeelii Mubaarak Musammaa jedhuun qabaan. Iimeelii kootiin TikTokii yoon bane namatti yoon kenne iimeelii abbichaatiin itti kennuu danda'a. Lakkoofsas galfachuu danda'a abbichi. Iimeelii kootiin TikTokicha kan deebisuu danda'u. Jala muraati qabadha. Mee iimeelii keessanii TikTokii bantan dhaqaati. Koodii ergaa akka hin deebine argutu. Iimeelii tokkoon TikTokiin banamnaan iimeelicha irraa fuuchuun hin danda'amu tokkodha. Tarii immoo ijoolleen xixiqqoon lafaa dhufaa kuni nu amma dulloomneen dur ajandaa nuti fidaa, nuti goolabaa, nuti gadi kennaa, nuti moodaa jaarsummaa dubbatee fixaa. Amma dubbiin isaa miti obboleessa. Jijjiirame ijoolleen lafaa dhufaa kun obboleessoo. Smartii ajandaa waan barbaaddi waan nama 50 walitti qabu qopheessuu jammaraniiru. Nurkaa badee sidii galee nurkaa badeera. Kanaaf wanni inni garuu yoo as miidiyaa kanatti deddeebi'e booddee namicha iyyee booddee bineensa nyaate akkan taate sodaadha. Mubaarak waa tokkotu jira. Amma koo namni tokko tooma ka'ee iyyee ajandaadha jedhama namni biraallee. Way Mubaarak waa gaafa keeruu dhageelchaa?